Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu 2.4 jijjiiramoota naannoo keenyaa kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Ga'umsaa fi barachuu yoo xiqqaate gonfatamuu qabu. Adeemsaa fi xumura barnoota mata duree kanaatti jedha. Erga mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan asirratti isinii tarreesseetii jira. Isa dubbisuu dandeessu. Gocha 2.18 yoo ilaallu kanneen armaan gadii gareedhaan mari'achuun yaada irratti waliigaltan dareef gabaasaa jedha. Hiikaa jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaa. Jijjiirama fiizikaalaa fi keemikaalaa kan jedhuga viidiyoo darban keessatti waliin ilaalleetii turre. Isa ol deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan jennuga wanti tokko qabiyyee fi maalummaa isaa fi qabiyyee isaa osoo hin jijjiirin jechuudha. Isaan kana maal jettuun jijjiirama fiizikaalaa jettuun jechuudha. Jijjiirama keemikaalaa irratti immoo maalummaa isaa fi qabiyyee isaa kan jijjiiru jechuudha. Walnyaatessa keemikaalaa fudhachuu dandeessu. Isaan kun jijjiirama keemikaalaa jennaan jechuudha. Jijjiiramoota guyyaa guyyaatti argitan keessaa jijjiiramoota fiizikaalaa moo jijjiirama fiizikaalaa fi keemikaalaa tarreessaa. Egaa tarreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf waraqaa yoo gubdan sun jijjiirama keemikaalaati. Waraqata immoo yoo tatarsaastan jechuudha. Harka keessaniin inni immoo jijjiirama fiizikaalaati jechuudha. Akkasuma kan isin rakkisu miti maaliif barattanii waan dhuftaniif jechuudha. Jiruu fi jireenya guyyaa keenyaa keessatti jijjiiramootni hedduun naannoo keenya keessatti ni daawwatamu. Jijjiiramoota kana iddoo adda addaatti daawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf mana barumsaatti, mana jireenyaatti, bakka itti taphannutti fi kan kana fakkaatan. Jijjiiramoonni kunneenis daanda'uu ayireenii, dhangaggaa'uu farsoo, jijjiiramuu qilleensaa, daraaruu biqilootaa, baquu cabbii, bilchaachuu kuduraa fi fuduraa, itittuu aannanii fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u. Jijjiiramoonni naannoo keenyaa keessatti gaggeeffaman kanneen wantoota naannoo keenyaa irratti jijjiiramoota gosoota adda addaa fidu. Jijjiiramoonni tokko duubatti deebi'a. Kunneen immoo duubatti deebi'oo miti. Fakkeenyaaf gubachuu waraqaa duubatti deebi'aa miti. Jijjiiramni duubatti deebi'oo ta'an jijjiiramoota boca hamma yookiin faalkaa fa'aa. Akka waliigalaatti jijjiiramoonni naannoo keenyaa keessatti gaggeeffaman bakka lamatti ramadamuu danda'u. Isaanis jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaati. Jijjiiramoota fiizikaalaa yoo ilaallu, jijjiiramoonni fiizikaalaa maatarii jijjiiramoota qabiyyee fi maalummaa wantoota osoo hin jijjiirin argamanidha. Maaliif maalummaa fi qabiyyee isaa osoo hin jijjiirin kan argamu maal jennaan? Jijjiirama fiizikaalaa jennaan jechuudha. Fakkeenya waraqaa kukkutuu, salfarii daakuu, bishaan keessatti bulbulamuu ashaboo, daakuu cabbii, danfuu bishaanii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun maali? Jijjiirama fiizikaalaati jechuudha. Maaliif qabiyyee isaa fi maalummaa isaa hin jijjiiran. Akkasumallee duubatti deebi'uu ni danda'a jechuudha. Jijjiiramoonni kan akka kukkutuu, baqaqsuu, daakuu, bulleessuu fi kan kana fakkaatan jijjiiramoota makaanikaalaa jedhamu. Isaan kun jijjiiramoota makaanikaalaa jedhamu. Kan akka kukkutuu, baqaqsuu, daakuu, bulleessuu isaan kun maali? Jijjiiramoota makaanikaalaa jedhamu jechuudha. Jijjiiramoonni kunneen jijjiiramoota fiizikaalaati. Jijjiiramoonni faalkaalees jijjiiramoota fiizikaalaati. Faalkaa jechuudha jajjaboorraa gara dhangala'oo, dhangala'oorraa gara gaazii. Isaan kun jijjiiramoota fiizikaalaati jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiirama fiizikaalaaf fakkii lama
2 irraatii ilaalii jedha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan baquu cabbii. Cabbiin as ni jira. Yeroo baqu gara dhangala'ootti jijjiirama. Kun jijjiirama fiizikaalaati jechuudha. Jijjiirama keemikaalaa immoo yoo ilaallu, jijjiiramoonni keemikaalaa maali jedha? Jijjiiramoonni keemikaalaa jijjiiramoota maalummaa fi qabiyyee wantootaa jijjiiranidha. Isaan kun maalummaa fi qabiyyee isaa kan jijjiiranidha. Kun maal jennaani? Jijjiiramoota keemikaalaa jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf gubachuu wantootaa, wal nyaatinsa asiidii fi beezii, wal nyaatinsa sibiilaa, magneeziyeemii fi oksijiinii danda'uu, sibiilaa, ayireenii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun maali? Jijjiirama keemikaalaati jechuudha. Duubatti deebi'uu hin danda'an. Maalummaa isaanii fi qabiyyee isaanii jijjiiraniiru jechuudha. Isaan kanaan jijjiirama keemikaalaa jennaan jechuudha. Fakkii 2.27 fakkeenya jijjiirama keemikaalaa agarsiisudha jedha. Gubinsa riibanii magneeziyeemii. Kun egaa duubatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Gocha 2.19 yoo ilaallu kanneen armaan gadiitti gareedhaan mari'achuun yaada irratti walii galtan dareef gabaasaa jedha. Jijjiiramoota beekamoo mana keessatti gaggeeffaman tarreessuun jijjiiramoota fiizikaalaa yookiin keemikaalaa ta'uu isaanii adda baasa. Fakkeenya fudhatan aannan yeroo ititu maallaa jijjiirama keemikaalaati jechuudha. Aannan sun gara itittuun inni aannan itite sun jechuudha. Itittuun sun gara aannaniitti deebi'uu hin danda'u. Maaliif? Maalummaa isaa fi qabiyyee isaa jijjiireera. Jijjiirama fiizikaalaa yoo fudhattan immoo bishaan yeroo danfistan maanni gara hurkaatti, gara gaaziitti yeroo jijjiiramu sun maanni yookiin immoo cabbii yoo danfistan jechuudha. Jijjiirama maaliiti jechuudha? Jijjiirama fiizikaalaatiin jechuudha. Yaalii salphaatti garaagarummaa jijjiiramoota armaan gadii qoradhaa. Isaan bishaan danfisuu, ashaboo daakuu, waraqaa tarsaasuu, cabbii baqsuu danda'u, mismaara, ayireenii maagneetisuu, riibanii magneetizimii ho'isuu, hanqaaquu waaduu, buddeen tolchuu fi dungoo gubuudha. Jijjiiramoonni kunneen jijjiiramoota keemikaalaa yookiin jijjiiramoota fiizikaalaa ta'uu isaanii murteessuun bifa dhiyeessite qomaatiin poostariitiin yookiin tooftaa dhiyeessii biroo kan adda addaatiin garaagarummaa argannoo keessanii dareef dhiyeessadha. Kana yoo adda baafnu bishaan danfisuu jijjiirama fiizikaalaati. Kunis ashaboo daakuu jijjiirama fiizikaalaati. Waraqaa tarsaasuu jijjiirama fiizikaalaatiin. Cabbii baqsuun jijjiirama fiizikaalaati. Danda'uu mismaaraa kun jijjiirama keemikaalaati. Ayireenii maagneetisuu jijjiirama fiizikaalaati. Riibanii maagneetizimii ho'isuu inni kun jijjiirama keemikaalaati. Hanqaaquu waaduu jijjiirama keemikaalaati. Buddeen tolchuu jijjiirama keemikaalaati. Dungoo gubuu jijjiirama keemikaalaati. Isaan kan akkasitti qooduu dandeessu jechuudha. Jijjiiramoonni fiizikaalaa fi keemikaalaa jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti faayidaa bakka hin bu'amne qabu. Jijjiiramtoonni fiizikaalaa bocaa fi hamma wantoota jijjiiruun meeshaalee adda addaa tolchuu keessatti gahee guddaa taphatu. Jijjiiramoonni faayidaa qabanii fi miidhaa geessan jiru. Fakkeenyaaf jijjiiramoota fiizikaalaa keessaa bulbuluu fi jijjiiramtoota keemikaalaa keessaa fermenteeshinii fi nyaata bilcheessuuf jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti barbaachisaa ta'anidha. Jijjiiramoota fiizikaalaa kanneen akka dhangala'uu zayitaa, caccabuu foddaa fi jijjiiramoota keemikaalaa kanneen akka danda'uu qottoo
alaa'uu nyaataa, dhangala'uu aannanii fi dhangaggaa'uu aannanii fi kan kana fakkaatan jijjiiramoota jireenya guyyaa guyyaa keenyaa irratti miidhaa qaqqabanidha. Garaagarummaan jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaa gabatee 2.8 keessatti ibsamanii jiru. Mee gabatee kana waliin haa ilaallu. Garaagarummaa jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaati jechuudha. Jijjiirama amaloota fiizikaalaa kanneen akka hammaa, bocaa fi faalkaa agarsiisa. Jijjiiramni inni agarsiisuu danda'u hamma irratti jechuudha. Fakkeenyaaf waraqata yoo jijjiirtan hamma isaatu kan inni akkasitti yoo jijjiirtan jechuudha. Hamma isaa irratti jijjiirama fida malee qabiyyee isaa fi maalummaa waraqata sana irratti jijjiirama hin fidu jechuudha. Jijjiirama amaloota fiizikaalaa fi amaloota keemikaalaa agarsiisa. Lammaffaan immoo anniisaa xiqqaadhaan gaggeeffama. Jijjiiramni fiizikaalaa jechuudha. Anniisaa xiqqaadhaan kan inni gaggeeffamu. Kan keemikaalaa immoo anniisaa guddaadha. Anniisaa guddaadha kan inni barbaadu jechuudha. Wanti haaraan hin uumamu. Wanti haaraan hin uumamu jechuudha. Kun immoo wanti haaraan ni uumama jechuudha. Jijjiirama keemikaalaa keessatti. Salphaatti ho'isuun yookiin qorrisiisuun gara boodaatti deebisuun ni danda'ama. Gara boodaatti deebisuun jechuudha. Salphaatti gara boodaatti deebisuun hin danda'amu jedha. Jijjiirama keemikaalaa keessatti jechuudha. Jijjiiramni ruqoolee wantichaa irratti hin uumamu. Jijjiirama keemikaalaa keessatti jijjiirama fiizikaalaa keessatti jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa keessatti jijjiiramni ruqoolee wantichaa irratti hin uumamu. Jijjiiramni ruqoolee wantichaa irratti ni uumamu. Kun jijjiirama keemikaalaa keessattidha jechuudha. Inni itti aanu gocha 2.20 ilaallu kanneen armaan gadii irratti gareedhaan mari'achuun yaada irratti walii galtan dareef gabaasaa jedha. Jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaa jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti barbaachisaa ta'anii fi miidhaa geessan 5 tarreessuun dareef gabaasa. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu. 5 qofayyuu miti. Guyyaa guyyaadhaan waan argaa ooltan jechuudha. Kan akka killee waaduu ta'a. Kan akka jijjiirama keemikaalaa jechuudha. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Kan akka fiizikaalaa immoo bishaan danfisuu ta'a. Isaan kana hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Garaagarummaan wal fakkeenya jijjiiramoota fiizikaalaa fi keemikaalaa gidduu jiru wal bira qabuun ibsi. Garaagarummaa isaa inni kan keemikaalaa kan keemikaalaa qabiyyee isaa fi maalummaa isaa maal godha jechuudha ni jijjiira jechuudha. Kan fiizikaalaa immoo qabiyyee isaa fi maalummaa isaa hin jijjiiru jechuudha. Taasisuudhaan gilgaala 2.4 ilaalla. Maal jedhannis gaaffilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filachuun deebisi jedha. Gaaffii tokkoffaan jijjiirama fiizikaalaa kan agarsiisu isa kami? Waraqaa kukkutuu, ashaboo bulbuluu, bishaan danfisuu, hundumaa jedha. Maal ta'a? Hunduma ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan yeroo jijjiirama keemikaalaa jedha. Hangi wantichaa jijjiirama hin fidu. Wanti haaraan uumamuu ni danda'a. Adeemsichi duubatti deebi'aadha. Jijjiiramni bocaa fi faalkaalee ni mul'ata. Maal ta'a as keessatti wanti haaraan uumamuu ni danda'a. Baataa jechuudha. Jijjiirama keemikaalaa kan ta'e isa kamii? Wal nyaatinsa haayidroojiinii fi oksijiinii, adeemsa footoosenteensii, gubiinsa waraqaa, hunduu deebiidha. Daata hunduu deebiidha jechuudha. Yeroo jijjiirama fiizikaalaa hangi wantichaa jijjiirama fida.
wanti haaraan uumamuu ni danda'a. Jijjiiramichi salphaatti duubatti deebi'a. Hunduu deebiidhaa jedha. Kam ta'a? Caa ta'a. Shanaffaa Koompaawundiin bishaan elementoota kam irraa uumame? Haayidroojinii fi salfarii, haayidroojinii fi kiloorinii, oksijiinii fi kaarboonii, haayidroojinii fi oksijiinii. Daa ta'a. Jijjiiramoota armaan gadii jijjiirama fiizikaalaa fi jijjiirama keemikaalaatti ramadii. Sibiila baqsuu jijjiirama maaliiti? Fiizikaalaati. Sibiila sun gaa ho'isneeti baqsinaa miti. Tempereechara guddaa fayyadamuudhaan sibiila baqsina. Tempereechara isaa yeroo irraa hir'isnu yookiin irraa balleessinu tempereechara guddaa sun jechuudha. Ho'a guddaa sun yeroo irraa balleessinu maal ta'a? Gara sibiilummaa isaatti deebi'a jechuudha. Kanaafuu jijjiirama fiizikaalaa ta'a. Waraqaa gubuu jijjiirama maaliiti? Keemikaalaati. Jijjiirama keemikaalaa ta'a. Alaa'uu nyaataa jijjiirama keemikaalaati kunis. Daan immoo ashaboo bishaan keessatti bulbuluu jijjiirama fiizikaalaati kuni. Ayireenii maagneetisuu kun immoo jijjiirama fiizikaalaati. Viidiyoo itti aanuun 2.5 makoota dhiluu fi hojiirra oolmaa isaa kan jedhu walitti deebina. Hagam waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.